Hello and good morning hordoftoonni ifargantii akkuma kanaan dura har'as barnoota bareedaa waa'ee Photoshopii isiniif qabadhee dhiyaadheetiin jira. Barnoota kanarraa namni danuu waa bareeda hubata yookaan immoo karaa salphaadhaan akkatti hojii tokko hojjennu ni barata jedhee yaada. Kunis Adobe Photoshopii CC 2019 irratti akkaataa kamiin suuraa qola kitaabaa tokkorraa akkaataa kamiin 3D design isaa akkaataa kamiin akka hojjennuun bifa salphaa ta'een sin agarsiisa jechuudha. Kanaafis calqaba maal goonaa kitaaba design irraa 3D gochuu barbaanne cover isaa ni bananna jechuudha. Akkuma argitan kana kitaaba HD ta'e yookaan immoo cover isaa banadheetiin jira. Inni ittaanu karaa salphaadhaan 3D design gochuu kan barbaannu yoo ta'e interneetii irra yookaan immoo Google irra baaneetu diizaayinoota 3D kanaan dura jiran barbaannaa jechuudha. Akkaataa kanaan kitaaboleen danuun online irra ni jiru bifa 3Dtiin kan hojjetamanii kaa'amanii achi keessaa bifa kamiin hojjechuu barbaanna kan jiru ofii keenya maal goona jechuudha. Ofii keenya achi keessaa ni filanna jechuudha. Amma an ishee beendi taatee jirtu kana mee fudhadhu. Ka beendi taatee jirtu kana save godhadhu mee. Nice, ergan kana save godhadheen booda gara software Photoshop kootti deebi'een opening godhaa jechuudha. Amma kunoo kitaaba 3D ta'e sana banadheetiin jira. Ergan banadhee bifa kanaan argaa jirtu ta'e caafni kun akkaataa kanaan beendi taatee jirti. Asirraan illee akkasii kallattiin fidee kanarra galchuun qaban jechuudha. Amma mee fuula calqabaa kana kitaaba kanarraa finnee irraa godhannu. Kanaaf selection tool wanti jedhamtu kun jirti. Rectangular marquee ishii kana fudhannee dhufnaa. Achi gara dugda fuuldurarraan kan jiru guutummaasaa akkaataa kanaan select godhannee Control plus C jennee copy godhanne jechuudha. Isa dura quality image kana ol guddifachuu jecha image jennee image size biraa dhufnee resolution keenya 300 godhanna jechuudha. Qualityin suuraa nuti internet irraa buufne kun akka restore ta'ee akka quality nuuf godhatu jechuudha. Maaliif kitaabni ani irraa cut godhee fide resolution isaa 300 waan ta'eef wal qixa ta'uu qaba. Amma isa dura caala ni bareeda jechuudha. Achi isaan control plus C godhee kana fideetan control plus V dhaan paste irratti godhaa. Achi kitaaban haaraa fide kana akkatti selection toolitti fayyadamee nan xiqqeeffadha jechuudha. Ergan akkas godhee booda amma akkuma argitan maal ta'ee jira. Roga afur kanaan sararamee jira. Xiyya koo ishee karaa bidirectional taate fideen center ishee kanarra galchaa. Achiin right click tuqaa jechuudha. Erga right click tuqee distort waan jedhamu naa dhufti distort kan jettu sanan tuqaa jechuudha. Achiin amma barbaanneetti ol guddifanneetu suuraa keenya caafii ishee yookaan immoo fiixee ishee qofa wal qabsiifna jechuudha. Karaa kanaas fiixee ishee qofa wal qabsiifannaa. Isa kana ganaa booda sirreessina waan ta'eef amma kan nuti gochuu qabnu fiixee ishee qofa sirreeffachuudha jechuudha kan nurraa eegamu. Karaa kanas dhufnee fiixee ishee qofa wal qabsiifannaa. Asiinis dhufnee fiixee isaa qofa wal qabsiifannaa. Erga akkas goonee booda amma immoo maaltu nu hafa yoo jenne karaa gubbaa fi karaa jalaa isheen kun nu hafti jechuudha. Achiin right click irratti ammas gooneet wrap kan jettu kana tuqnaa jechuudha. Gaafa wrap kana tuqnu ishee kana qabnee akkaataa kanaan olitti harkifnaa jechuudha. Karaa jalaas dhufnee amma kitaabni keenya ol siqee jirutti olitti harkifnaa jechuudha. Amma maal nu ta'e jechuudha. 3D perfect nu ta'ee jira jechuudha. Amma immoo maaltu nu hafaa karaa dugda duuba kitaaba kanaa kutannee fidachuutu nu hafaa jechuudha. Then control plus godhee copy goonaa
akkuma isa kanaan duraan fidee kanas paste irratti godhaa. Erga inni irratti godhee booda transform show transform control code fayyadameen akkas godhadhee as kaawwadha jechuudha. Akkuma isa kanaan duraa fudhatan maal godhaa bidirectional arrow koo asirra kan kaawwadhee booda right click gaafan tokko distort kan jedhu naa baasa jechuudha. Kitaaba keenya akka sirriitti roogni isaa wal hin caalleef sirriitti ofitti butannee ilaallee fuunee fiixee ishii qofa wal tuqseemna jechuudha. Karaa gargadiis dhufnee harkifneetu maal goonaa fiixee ishii wal qabsiifna jechuudha. Akkuma argaa jirtan kitaabni keenya 3D perfect nuuf ta'ee jira jechuudha. Tolee akkas fakkaata. Ammas immoo isa kana erga save godhannee booda GPG dhaan 3D1 3D2 jennee save godhachuu dandeenya. Sirriidii kabiraa yoo barbaanne immoo as keessaa dhufnee sirriidii warreen kanaan dura hojjedhee fi isaan kana faanallee akkaataa kamiin hojjenna kan jedhuu fi kana banannuu dandeenya. Erga kana banannee akkuma kanaan dura kanas maal goonaa selection toolitti fayyadamnee bifa kanaan select godhannaa jechuudha. Erga kana bifa kanaan select godhannee control plus jennee copy godhannaa. Finnee achiin booda asirratti paste goonaa jechuudha. Erga paste goonee saayizii isaa akkaataa kanaa erga tottolfannee booda ishee kana rotationii kanarra keessinee rotate gochuu dandeenya akka barbaannetti. Achiin booda akkuma duraa bidirectional arrow keenya kanarra kaawwannee distort kan jedhutti fayyadamuudhaan caafii ishee wal qabsiifna. Caafii isaa erga wal qabsiifnee booda akkaataa kanaan kitaaba keenya amma inni sirriitti perfect nu ta'u akka ofitti bunnee ilaaluudhaan sirreeffanna jechuudha. Erga karaa dugda duubaa isaa kana xumurree ammas immoo dhaqnee karaa karaa jaleeshii dhaqnee maal godhannaa akkaataa kanaan select erga godhannee control plus goonee copy godhannaa. Isas finnee maal goona jechuudha paste irratti goonaa. Erga paste irratti goonee degree barbaannee rotate gochuu dandeenya kitaaba keenya jechuudha. Akkaataa kanaan erga rotate goonee booda ammas dhufnee maal goonaa bidirectional arrow keenya click irratti goonee distort kan jedhu tuqnaa. Erga distort kan jedhu tuqnee amma barbaannetti harkifnee finnee irra kaawwachuu dandeenya jechuudha. Yeroo dannuu ofitti bunnee yoo ilaalle bareedaadha. Maaliif akka dogoggora pikselii hin uumne jechuudha. Akkaataa kanaanii amma kanas argitanii jirtu yoo ta'e kitaabni kun perfect 3D ta'ee jira jechuudha. Kitaaba kana asii dhufee save gochuu ni danda'a jechuudha. Save as samiin GPEG 3D3 kitaabni koo save naa ta'eera jechuudha. Mee dhufnee as keessaa ilaallu. Kunuutti kun 3D2 kooti kitaabaan 3D2 isaa hojjedhe jechuudha. Inni lammaffaas immoo 3D3 an hojjedhe kana fakkaata jechuudha. Haala salphaadhaan daqiiqaa muraasa keessatti karaa ittiin 3D hojjenne isinitti agarsiisee barnoota kanarraa waan baay'ee barataniitu yoo ta'e viidiyoo kana like share godhaa, chaanaalii kiyya subscribe godhaa, hiriyoota keenyaaf keessaniifis share gochuun dagatiinaa. Gaaffii Adobe Photoshop wajjin wal qabatu kan biroo yoo qabaattan koomentii jedhannaa kaa'aa. Ulfaadhaa, horaa bulaa deebanaa.